Odu amme kan guyyaa raantanatiin qabannee isinii dhiyaanneeti jirra. Gatumuricha qophicha keenyaatti nu faana turtii taasisaa isiniin jennaan. Walitti bu'icha sheekota jidduutti mudateen ustaazonni hedduu mufannaa guddaa irra waliin galuun isaaniitti dhagahameeti jira. Ustaazonni kunneen immoo haala hammaataan haasawaa jiraachuun qophii hubanoota keenya keessatti kan isin dhageessifnu ta'a. Haaluma kanaatiin immoo ustaaz Maamad Bayaan tarkaanfiiwwan gurguddaa takka hin tahamin geggeessaa kan ture. Akkasumas Hamza Ibrahimii wajjiniin tarkaanfii gurguddaa irra waliin jiran. Garuutu immoo Nukureel gara lachuutii isaan lamaan walitti darbaadaa jiraniin ulamaa'ota hedduu akka miidhaa gurguddaa irra geggeessee dubbatan. Garuutu immoo ustaaz Maamad Bayaan kan jedhamuun beekamu abbaa ajandaa guddaadhaa ta'ee miidiyaa kana gubbaatti mul'ata. Hamsi immoo ustaaz inni kun hawaasa isaatiif dabarsee jirus irra hedduminaan ustaazota kaan bira kutee akkaan tarkaanfii jajjabaa fudhachiise. Kana irratti immoo miidiyaa keenya kaaniif oduun gara keessaa kanaan nu geetti ustaaz Maamad Bayaan nama yeroo hedduudhaaf mormiidhaan beekamu waan ta'eef sababa kanaatiin Sheekaa Roobeetii fi jidduutti walitti bu'ichi uumame. Sheekaa Roobee immoo tarkaanfii jajjabaa inni fudhate kana irraa Nukureel ajaa'ibsiisoo ta'e TikTokii keessaan itti furgise. Nukureel inni furgise kana irrattiinis ilaalchise Sheekaa Roobee daawwaa guddaan kan isa irra ga'ee fi akkasumas Sheekaa Roobee sababa kanaatiin mataan dhukkubee mana hakimaa seenuun isaatis dhagahame. Tarkaanfiiwwan haala kanaatiin fudhataman mara isaanii ilaalchise guyyaa dheengaddaa ilaalchise Sheekaa Roobee ibsanii kana jedhanii osoo eegaa jiranii ustaaz Maamad Bayaan haala kanaan tarkaanfii isaan irratti fudhate. Sasuran namummaadhaa irraa fuudhamtee istiinummaan gartee fuula bocolchiif. Tarkaanfiiwwan gurguddaan haala kanaatiin ustaaz Maamad Bayaan fudhachaa jiru kun immoo sheekotii biyya alaatii fi biyya keessa jiran hunda isaaniitu akkaan sodaachise. Sodaa isaan geggeessaa jiran irratti ilaalchisee miidiyaa keenyaaf dhaamsi kan dhiyaate ta'us oduu akkanaa kana irratti immoo oduu sobaatii jechuudhaan ustaaz akkasumas takkaa'u Sheekaa Roobee takka Sheekaa Baalee dubbiiwwan kana hunda haalaniiti jiran. Hanga xumuricha qophichaatti oduuwwan biraa walitti qabnee isinitti dhiyaanna. Itti gaafatamaa abbaa ajandaa Abbaa Hamzaa Hajii tilmaamsaan nutti himeeti jira.